Qabsoo waggaa 50 uummata Oromootti dhiiga turgalmaan ga'uuf maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun woboon kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dheedoddu dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatame jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi abaawoon yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana ba'eef osoo milkeessuun turuu isaatiin dabri hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'uu isaatiin namoota hedduun qeeqamaa turan. Rasaas tokkitti elma qilxuu warargarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawwee lolaa khatura baa'u woboon ilmaan isa qaalii boson keessa lolaa turte qofa doon taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamu isaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaa magarsa barii leencoo lataa galaasa dilboo daawud ibsaa laggasa wagii goollichi dheenge bonayyaatiif kumsa dirriba lammeessa yookaan jaalmarroo akkeen war faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. mootummaan maqaa OPDO ragar biltsiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawweennaaf way jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marslammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'u mootummaa wal dur deebiin itti xiyyaad mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walitti gannuu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibii dabalachaa dhufoon Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetti cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanee jedhulleetti moggaasuun qaamidhate qawwee lol qofa doon taane wargaree tanaa waltidhat qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeessu dabalatee fuul uummata dura dargaggoo gan 17 shanuun Oromoo dheekkamsiise. dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuurra shanamaan qacarraan lubbuu oolchif dheette boson seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jeetti. Haala kanaan waraanni jabaateetti fufuun waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataalleen qisaasa'e. Dhuma bar 2020 irratti argamna. Ajajaa waraan lixa jaalmarroo jedhamu yookaan kumsa dirribaa lol aana gidaamii gandi giraayis hookaa godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduuf illee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan. Yeroo ammaa yeroo hawaasa argannee naana gidaamii naannoo Abunna Koomaati jedhamu keessa du'e argame jira. Xummurji muddee bar 2020 keessa jajaan poolisii godin qeellam wallagga tokko inspektar Zalaalam namoomsaa nami jedhama kan jechuun tiibirra dubbaati. Ji'oota 3-4 duub dabareen tamuca matayuu bataati. Aljaziira Ingiliish immoo galgal kana daawwadha jechuun uummatallee baannaati. Dirriba Lammeessa Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsaa dirriba Lammeessaa jedhama. Miseensi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lamiilee nagayaa kan qoratti jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuuf mirgiroof ofiin murteeffachuu dhabu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoo cunqurfamtoota yommuu taatu biyyoo fiiyyuu dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qorichi bira barbaaduun dogongoora. Soba biyyir deddeebiin odeessu. Adoon beekii yiikkisanii boo'u jaarmee addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsi nageenya uummata qilee haa'u malee akka tokkollee hin qabdu. Loltumata guduruu mootummaa yeroo 5 olii jeemi jedhu dubbaati. Fuulli miidiyaalee hawaasaa wacee dibbisee girrisee bookees. Mucaanaa dirriba Lammeessaa marroo marsi shaneessoof dunjifate haa'uun isa nama heddumamsiisuun amantummaa mootummaan uummata irra qabullee qilee heetti. Dubbii waan jabaatu fakkaatti. Abiy Ahmadilleen paarlama Itoophiyaa horii yaammachuun shaneef TPLF shororkeessa jedhee madhaarkinaa baasaa jedhe. Manni marii bakka bootu uummataalleen guutuma guutuu waan namoota muraasa dabarta ayyeetii jedhaan daraarriin uummata ammoo jabaatteet foofte. Generated by Prime Minister Abiy Ahmed could lead to further persecution and arrest of groups members and supporters. Dhumiji dabre kan keessa waraanni bilisummaa Oromoo kakkiib lixaaf jiddu galeessa Oromiyaatti argamu waliyaamuun kor godhatee jedhaan hooggantoota haarawallee filaati. Kumsa dirriba Lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaanaaf goollichi dheenge bonayya duraanii hawaraan kibbasatti hoogganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee mottaan abba gadaa
badaa ta'uusaa dubbi himaan dhaabbaticha kadila addunyaa booda tarbii addunyaaf balbaloomse. Torbe lamaan booda marroon Associated Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Amma furmaati jiru mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qofaan dubbisuun gorra qilee kaa'u. Kaanirrallee duub TPLF waliin firummaa uumachuuf murteessina jira jechuun addunyaatti. Garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF waliin armaan durallee wal jaalal waan hin qabneef yookaan dabii isaan uummata Oromoo irra godhan guddaa waan taateef duub irra wal gaafannaa jedhe. Namni haarrifatee duun burjuchaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waada seenetti haleella riphee lolaarra gar waraan fuullee jechuun konvenshiinaal waarii ce'uun isa dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa kibba lixaaf jiddugaleessa keessa Gujii Booran Wallaggaaf jiddugaleessa keessa duulli guddaalleen godha. Baankii Oromiyaa irra komaandarooti waraana lamliiban gurraachaatiif jimareebaa godhan jedhaniin karaan guddaan mooyyele ka'uun bulee hora kee qaxxaamure dilla geessu waraan Gujii Cibra Oda Adoolaatiin weerara. Aanaaleef magaalonni Booran liiban kanneen akka Malka Gubaa Boobaaf Bulbul Gumeel Dalla yookaan Ardaan Madheera faan immoo Cibra Soddon Booroo harka kufaan. Karaan guddaan nageelle Booran irra ka'uun aanaaleef magaalota akka qaxxaamuruun hawaasa geessimmoo Adool harqalloof waadaratti ijoollee jimareebaa Cibra Oda Adoolaatiin cufamuusaa dubbata. Waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee lolarra gar hidhee horaa jijjiiramuusaa dubbata. Karaan baay'een cufamuu magaalota afaanaaleen baay'een harka waraan bilisummaa Oromoo galuuf qaamoleen mootummaa sochii kamuu dhaabuu viidiyoo akka kan ergamtu qorachuun akkasumallee uummata naannoo irra bilbilaan qulqulleeffachuun mirkaneeffanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 40 booda riphee lolarraa gar laf qabachuu ce'ee jedhan.